Gabrummaa hiddaan buqqifnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifannaa dhalootaaf dabarsinaa jecha Jeneraal Waaqoo Guutuu. Jeneraal Waaqoo Guutuu bara 1920 godina Baalee madda Walaabuu Araddaa Odaatti dhalatan. Akkuma ijoollee Oromoo kamiyyuu yeroo sanitti sadarkaa keessa dabruu qaban hunda keessa dabranii jiru. Yeroo dargaggummaa isaanii garuu seenaa hojjechuudhaaf karoorfatanii goota qabsaa'aa turani. Bara 1960 ummanni Oromoo fincila sirna gabroonfatootaa irratti yeroo jalqabu keessumattuu Oromoon Maccaaftuu lamaa sochiin eegale gara Oromoo Arsii akka hin babal'anne diinni Oromoo Arsii irratti hubaatiin geessaa ture guddaa ture. Yeroo kanatti Oromoo Arsii lafarraa buqqisuun guyyaa 15 keessatti biyya gadhiisanii gammoojjii Calbii jedhamu Keeniyaatti akka galan mootummaa cunqursaa Haile Sillaaseetiin ajajni dabre. Ummanni Oromoo kunis lafa isaa Oromiyaa irraa buqqa'ee gara deemuu waan hin qabneef mala malate. Mootummaa Haile Sillaaseetiif mataa loon 50 kennuun guyyaan biyyaa bahan akka dheeratuuf gochuu. Keessa garuu guyyaan dabalamu ummata kana waraanaaf dhoksaan akka qophaa'u waan gargaaruuf malli dabalataa guyyaa biyyaa bahanii kan barbaachiseef akka gaafittis dhiyaatee hayyamame. Yeroo sanitti dargaggeessa kan turan Jeneraal Waaqoo Guutuu ummata Oromoo qabsoof kakaasuun hoggansa isaaniitiin diina lafarraa isaan buqqisuuf dhufe dura dhaabbachuun qabsoo bilisummaa eegalan. Amma dubbiin jabaattee jirti. Wanni hundi akka Haile Sillaaseen eege hin taane mormiin jabaatee dhiiraa dubartiin falmiin eenyummaa cimee jira. Humni Jeneraal Waaqoo Guutuutiin durfamu naannoo laga Gannaaleetti akka dafee barbadaa'u mootummaa Haile Sillaaseetiin ajajni dabre. Waraanni mootummaa gabroomsaa waraana Jeneraal Waaqootiin yeroo jalqabaatiif laga Gannaalee malkaa aannaatti waraana walitti bane. Yeroo kanatti waraanni Jeneraal Waaqoo qawwee 46 dhoksaan mootummaa Sumaaleet irraa argatee fi onnee bilisummaaf wareegamuuf qophoofte qofa qaba ture. Kana duuba garuu ummanni miliyoona hedduu kan bilisummaa dheebote hiriiree jira. Wani isaan jaalatu qabsoo wadaan bilisummaa agartee rakkinna uummata Oromoo kan fooyyamuu barbaadan. Wani Jeneraal Waaqoo jibbanummaa. Wanni Waaqoo jibbanummaa. Nama jalatti bulu, nama kasaanii jalatti bulu wanni hin fudhanne kabataa isaan fudhanne. Nama akka isaa dhiisee nama Oromaalee jalatti bulu feetu nafsee isaa sana bitee kaa'e hin danda'u. Ammoo nama ta'uu barbaadu illee miti. Agartee gisee hedduu irraa fuudhaa jira. Guyyaa akka duuti sirraa fuudhamtee akkasuma sirraa fuunu nama siin beddelan nu qabnu jechaa fi haga waggaa 42 akkasitti deeme Jeneraal Waaqoo nama akkanaati. Agartee nama sakkaa waraana wal akka hin bayinu. Nama biyyaan bahu halkan tokko dhaqee bulu fiigee akka waan agartee nama ilmee manatti dhiisee fiigee waraana fiitti galu Jeneraal Waaqoo. Waraana laga Gannaalee gubbaatiin waraanni Jeneraal Waaqoo Guutuu waraana mootummaa Haile Sillaasee daaraa gochuun meeshaa waraanaa harkaa booji'ate. Meeshaa waraanaa booji'ame kanaan humna cimsataa waraanni Jeneraal Waaqoo waa tokko irratti walii gale. Jecha gabaabaa hiikkaa guddaa qabu kan Jeneraal Waaqoo Guutuu dubbatan. Waadaa ummata tokkoof seenan, ummata kanaaf qabsoo ummata kanaatiif seenan. Gabrummaa hiddaan buqqisnaa. Yoo amma dadhabnes ilmaan itti guddisnaa. Sanbira dabru dhalootatti dabarsinaa kan jedhu. Qabsoo keessa gaafa jiran gaaf tokko waraanni isaanii likkiin malli beela'ee waan nyaatu dhabanii warri wajjin jiru Jeneraal beelofnee ummanni kun harka dadhabaa jira. Horiin naannoo kana hin jira yookaan horii namoota amma jiru kana
sangama tokkocha keessaa ajjeefnee maan nyaanne waraanni kun harkatti beela'aa jira jedhanii gaafannaani waa sadiitti deeman. Inni awwalaa yoo dhugaan nu qabsoon ummaticha kanaa dhugaa ka ta'ee jedhu taate rabbiin dhugaaf baanii sun hungatu. Lammaffoo wanti nu irra jirru kuni isa karaa itti fufamuu qabu yoo ta'e rabbiin hungatu. Lola yookaan aduwwii kennaan lollu tokko kan beelaa ammoo nutti hin cal'isu isa dhugaa ta'u rabbima dhugaa qabu san gaafannaa jedhanii isa kanarraa haasawaa jiran gaara wayii jala teennee haasofna jedhan hegguu kana keessatti guyyaa ganama lolaarra turanii guyyaa beelarra turanii aduu galgalaarratti hogguu waan kana itti himan osoo jarri kana haasa'an jeneraal boohee yaa rabbii yoo ummanni oromoo dhugaan dhiibbamee jiraate yoo nus ammoo dhugaarra ka jiraannu taate nu birmadhu jedhe isa kana dubbate yoo inni kana dubbatee osoo inni hin geessini gaara jara bakka jarri ta'an kana gubbaarratti gadamsi karaa darbaa jiru gadamsi tokko tokko bu'ee ka itti bu'eemu kun irra guddichi gaara dhagaa irraa jigee konkolaataa dhufee jaraafotti lafa dha'e. Ila kunoo ka rabbi nu erge kana horii namaas hin tu'inu kana nyaadhaa jira. Inni kun waan seenaa isaanii keessatti hammam takka dhugaaf ka'anii rabbi sagam irratti gargaaraa ture waan jiru. Mootummaan Haile Sillaasee sochii ummataa kana barbadeessuuf ajaja tokko dabarsee waraana kuma hedduutti lakkaa'amu naannoo waraanni jeneraal Waaqoo jirutti bobbaase. Waraanni kumaaf kumaatamaan dabalamus humni jeneraal Waaqoo ofirraa qoluun deebise. Tarkaanfiin itti aanu kan Haile Sillaaseen fudhate waraana jeneraal Waaqoo helikoophteraan tumuudha. Xayyaarri gubbaa roobsaa jira. Garuu waraana jeneraal Waaqoo waan argatetti fakkaatee loon marga dheedaa turanii fi uffata lafarra afameetiniin ture irratti rasaasa roobsaa ture. Yeroo kana waraanni jeneraal Waaqoo gaara keessatti dhokatee ture. Xayyaara nafxanyootaa samirratti meeshaa waraanaa duubatti hafaan daaraa godhe bakka dhokatee itti riphaa ture irraa. Injifannoon milkii bilisummaa qabdu ifuu jalqabde. Gaafa waraanni Haile Sillaasee ummaticha kana loluuf roophilaan itti dhufan qawwee takka tokkoftuun roophilaa lama gubuun isa taarika guddaadha. Waan Afrikaa keessatti yookiin dhagahamee hin beekin yookaan nu ijoollee taanee filma isaa Umar Muktaar jedhamu akkam biyya ummaticha isaatiif lolu waan godhamu irratti waan hin eeggamne tokko qawwee takka tokkoftuun roophilaa lolaaf dhuftee dhahanii buusuun istirateejiin inni buusan irratti fayyadame waan guddaa na gammachiisu. Ummaticha gaafsan lolu ofii gaararra qabatanii caffaa lafa dhooqa bakkeen sun dhooqa keessatti horii fi huccuu afanii xalaanni ogguu darbataaf roophilaan dhufu huccuu san laalee inni dhufu yegiddi bakkee caffaa san argachuuf waan akkana inni gabbu'uu fi fageenni isaaf gaara iddoo jiru waan walitti kalaa'uu fi saniin fayyadamanii qawwee takkaan roophilaa buusuun isa lola qabsoo isaanii keessatti waan onnee kee keessaa bakka kenneef. Sochiin farra diinaa Baaleetti gara biraatiinis ka'ee falmii jabeeffatee jira. Isa keessaa tokko waraana bilisummaa jeneraal Huseen Buneetiin qajeelfamu. Waraanni kun Ginneeree fi Koonyaa Waabeetti diina jilbiiffachiisaa ture. Boodarra meeshaan waraanaa fi humni biraatis waan harkaa laafeef waraana jeneraal Waaqootiin naannoo Gooroo Dugdaa jedhamutti walitti makamuun humna cimsatanii yaada tokkoon qabsoo finiinsan. Laga Gannaalee keessatti malkaa Aannaa bakka jedhamutti guyyaa jalqabaatiif injifannoo guddaa gonfatanii qawwee 43 Somaaleerraa argatan san caalaa harka lama aduwwirraa hiikkatanii kan ajjeesanii kan booji'anii guyyaa afuraffaa irratti guyyaa itti aanuttis ammoo magaalaa Bidiree dhaqanii magaalaa Bidiree cabsanii torbaan injifannoo guyyaa Aannaa sanittis ammoo gadi deebi'anii hojii ufiidhaa gama godhanii bakka takkatti kaampii godhatanii baandiraa ofii dhaabbatan. Baandiraa qabsoo isaaniidha kan garsiisu baandiraa diimtuu takka bakka Madhichoo jedhanitti lafa Madhichoo jedhanii irratti dhaabbanii
Qabsoo eegalame kana jabeessuuf jecha jeneraal Waaqoo Guutuu ijoollee Oromoo 850 loltummaan leenjisuuf akkasumas meeshaa waraanaa mootummaa Sumaaleetirraa qabatanii akka dhufan gara Sumaaliyaa leenjiif ergan. Waraanni ergame leenjii fudhatus mootummaan Sumaalee tasgabbii dhabee waan tureef meeshaa qabatee deebi'uu dhabee achumatti faca'ee hafe. Diinni kana dhageenyaan humna jabeeffate. Amma jeneraal Waaqoof ergaan tokko dhufe. Gara ajajaa waraanaa Afraffaa jeneraal Jaagamaa Keellootiin araarri bu'ee akka gara qe'eetti deebi'an. Jeneraal Waaqoonis ummanni akka jalaa hin dhumne nagaa uumuuf biyyatti deebi'anii waggaa 5 walaabu turanis fedhiin qabsoo bilisummaa sammuu isaanii keessa waan jiruuf qabsoo yeroo Haayila Sillaasee galan dargii keessas jabeessanii itti fufuun abbaa qabsoo Oromoo ta'uu caalatti jabeeffatan. Goonni barkumee kun waggaa 79 isaaniitti amajjii 26 bara 1998 addunyaa kanarraa du'aan boqatan. Reeffi goota Oromoo kanaa kabajaan biyyatti deebi'ee iddoo qabsoo eegalatti kabajaan awwaalame. Jeneraal Waaqoo Guutuu abbaa ilmaan 37 fi abbaa qabsoo ummata Oromooti. Kanaaf torbeetti deebina. Terran yahida no sinara yahida no sinara atindufin natudufe sidada yahiliyo alala ida terran yahida no sinara yahida no sinara atindufin natudufe sidada yahiliyo alala Aduga barbada bahedara murate ambili summa saba iga isha karinte inji fanon tetuma aini kitu kalate itifu fi falmate Terran yahida no sinara yahida no sinara atindufin natudufe sidada yahiliyo alala ida terran yahida no sinara yahida no sinara atindufin natudufe sidada yahiliyo alala Dubbachun dhiisu gadda bullee jiraachuu dhibeedaraatu meerra hin fedhu mirgargaachuu yeroo na obbalchiifte agarraan hangabsiitu amma lubbuun too jirtu.
hidhatarraan yaa hidhannoo Seenaara yaa hidhannoo Seenaara atiin dhufin naatu dhufee si laala yaa hiriyoo alaala. Hidhatarraan yaa hidhannoo Seenaara yaa hidhannoo Seenaara atiin dhufin naatu dhufee si laala yaa hiriyoo alaala. Sikota kablodu haelu kuri fira antida gabrumati didero ro afera ro jala ipasu arake katamura tufesi tu panjira. Hidhatarraan yaa hidhannoo Seenaara yaa hidhannoo Seenaara atiin dhufin naatu dhufee si laala yaa hiriyoo alaala. Hidhatarraan yaa hidhannoo Seenaara yaa hidhannoo Seenaara atiin dhufin naatu dhufee si laala yaa hiriyoo alaala. Surati nama kunamu mara inji badera taru anis murad negara tukuha kan capsine inji sada gairara mirgangalu kamnara. Torban namoota seenaa jeneraal Waaqoo Guutuu nutti himan qabannee akka dhiyaannu waadaa galuudhaan ture sagantaa kutaa tokkoffaa seenaa goota Oromoo jeneraal Waaqoo Guutuu kan xumurre kutaa lammaffaa keessatti mee waa'ee jeneraal Waaqoo Guutuu namoonni adda addaa maal jedhan yaada jedhu qabanneetiin dhiyaanne hunduu maqaa isaanii dursuudhaan nutti himu. Mee isinirraa jalqabaa jeneraal Waaqoo Guutuu akkamiin beektanii maaliin beektan? Jeneraal Waaqoo Guutuu dhalootuma isaanii irraa warra cimaa irraa dhalatanii warra seenaa Oromoo beeku Oromoodhaaf mararfatan Oromiyaa yaadan Oromummaan illee isaan jaalatu kan isaanis biyya ofiitis nama ofiitis jaalatu irraa dhalatanii Jeneraal Waaqoo akka nuyi ammaa kanatti carraa barnoota ammayyaa kana argachuu hin dandeenye kan argatanii gaa waan nu amma ofiin faarsinu tana digirii lammaffaa digirii sadaffaa digirii shanaffaa afuraffaa qaba jedhanii kan galmaa'ee seenaa isaanii keessa hin jiru wanni jiru yoo jiraate akkuma ilma Oromoo hundaa biyya ofii keessatti guddatanii diinaa islaamaa qaraaniitiin hin jiranii diinaa islaamaa qaraan kan irratti ammoo sirriidhaan waan itti amananiitiniif qaamatti fudhataniif uumamarraayyuu rabbi hayyuu godhee nama gaarii godhee waan uumeefi nama cubbuu irraa fagaatu nama ummatu fi jaalatu ka dhugaadhaaf dhaabbatu kutataa nama haqa akka turan seenaa isaaniirraa ni dhagahama. Kanarraa ka'uudhaan Oromoon walumaa galatti keessattuu uummanni Arsii kuni ilmaan isiidhaa gisee guddisteetiin hin jettu diqqeenarraa laalti jibichi korma ta'uu haadarratti beekamaa jedhama.
diqqeenuma isaanii irraa ikhlaaqa isaanii banii keessa ummata keessatti waan isaan qaban diqqeen irraa waggaa taphatanii irraa eegalanii eega guddataniitiin namummaa gahanis yaada isaan ummataa qaban irratti waawwannaa jedhanii fi manguddoonni waliin jiranis jajjabeessaatiin turanii waggaa 18 irraa 19 20 gizee gahaniitiin jedhan kaayoo ummataa keessaa seenanii manguddoota biratti kabajaa argatanii fudhatama akka qaban jeneraal Waaqoo kan irraa himamu. Jeneraal Waaqoo Guutuu namoota akka kennaatiin yookaan seenaan isaanii nama himneetiin irraa geeffamu tokko miti. Just kiluubichaa kennuuf maal irraa barannaa yookaan maal hojjetamaa ture wanti kun hagamta waan fudhata qabu ture achirraan ammoo maal bu'aa buusanii bu'aan sun nuuf maal hime isuma kanniin wanti ilaaluu dandeenyu malee akka seenaatti waan babal'aadha. Wantan guddaan jechuu barbaadu jeneraal Waaqoo akka Afrikaatti yookaan akka biyyattii tanaatti gizeen yookaan ammoo yeroon inni qabsootti keessatti jalqabe yeroo warri atseewwan biyyattii tana bulchaa turan keessatti waan ta'eefi warri atsee ofiin jedhu akka atsee Hayila Sillaasee yookaan atsee Minilik yookaan warri achi dura atseedhaan jedhameetiin waamamu kuni warra rabbirraa shuumame shuminni kun warra rabbirraa kenneefi nam tokkonuyyuu isa dura dhaabachuu warra hin dandeenye warra isa afoo dhaabatu yoo kan jiraatu ta'e warra rabbi isaan lolu jechuu akkasitti yeroo fudhatamu keessatti isaan ka'uun innaa namoota mirga namaa dhiibban irratti ka'uun akka danda'amu yookaan warra atsee ofiin jedhe yookaan warra rabbirraa shuumamne jedhu irratti ka'uun akka danda'amu dhukaasaan walaa banuudhaan kan barsiise Waaqoo ta'udha. Wanni jeneraal Waaqoo Guutuu adda isa goosisu namooteen kanneen keessaa maali yeroo dheeraadhaaf gannoota 40 hin hanqanne tokkoof danqaraa keessatti gita bittaa diddaaf qabsaa'aa ture. Kuni addunyaa akka seenaa addunyaattuu namoota muraasa yoo ta'an malee yeroo haganaatiif namoonni qabsoo keessa turan hin jiranii. Sabboonummaan isaallee jaalalli inni uummata Oromootiif qabu ifadhe dadhabe osoo hin jedhin maanguddummaa isaa keessatti illee qabsoo keessa ture namni kuni. Waan akkanaa kana yoo ta'e ilaallu nama guddaadha jeneraal Waaqoo Guutuu. Seenaa isaa nama akka kennaa kanan asumatti akka gabaabaa kanatti nama waan ibsamu tokko illee miti. Gootni Oromoo kun lubbuun isaanii addunyaa kanarraa wayita boqatutti maangoonni mootummaa hedduun asitti argamuudhaan simannaa guddaadhaan reeffi isaanii gara biyyaa akka deebi'u taasisanii jiru. Reeffi goota Oromoo kun gara biyyaa erga deebi'een booda iddoo qabsoo jalqaban madda waraabutti sirni awwaala isaaniis akka raawwatamu gara sanitti fudhatame. San dura garuu as magaalaa Finfinnee masgiida guddicha masgiida Anwaaritti sirni sagadaas raawwatameefii jira. Kanaan booda imalli gara iddoo qabsoo itti eegalanii madda waraabutti goota kana yeroo dhumaatiif nagaatti jechuuniif garasitti imalamaa jira. Waaqoo Guutuu himne jenne waan himneef hin dhumiti dagaagaa dhaloo alii dhiira
akka waaqoo haadhaa yaamanii gabaabaa dhalawaalii wanni nuyi isinitti himnu har'an jiru wanni nuyi isinitti dhaammannu qabsoo inni irratti du'e biyya ormaatti kan inni alatti du'e har'a asitti waliin nu qabe waaqoo guutuu jiraasaa dhiibnaan du'aansaa oromoo walitti qaba dhalli dhalatu dhallitti guddifnu kan oromoo walitti qabu haa ta'u. Haayila Sillaaseen mootii waaqni erge of godhe. Ummanni cunqurfamaan gama qaamolee adda addaatiin kana akka amanuu godhame. Akka waaqaatti salaatameef sagadameef. Qonnaan bulaan ciisanyaa ta'e nafxanyoota humna waraanaatiin itti duulaniif qotuu gabbaruu dhadhaadayni itti fe'uun qooda qonnaan bulaa taate. Nafxanyaan ifaajee malee callaa saffarate. Qonnaan bulaan hiyyeessi waan qotee galchu keessaa harka 75 warra dachii isaa fudhateef gabbara ture. Qonnaan bulaa mana irratti diigan lafa isaarraa buqqisan. Aadaan ummata Oromoo afaan Oromoo akka hin mul'anne akka hin guddanne godhe akka irraanfatamu akka jibbamu irratti duulan. Bara mootummaa Haayila Sillaasee lafa Oromoo maqaa jijjiiranii maqaa biroo itti moggaasan. Fakkeenyaaf magaalaan Adaamaa Naazireet Bishooftuun Dabrazayit kan jedhamanii fi lafti birootis maqaan Oromootiin akka hin waamamne bara san jijjiiraman. Iddoowwan amantii kanneen akka Irreessaa, Jaarmayni Qaalluu kanneen tokkummaa Oromoo cimsan bara Haayila Sillaasee irratti duulanii akka laafan akka dhabaman godhaman. Maqaa namaa fi lafaa maleeyyuu bineensota daggalaatu maqaa jijjiiranii maqaa isaaniitiin waamachuutti ka'an. Bineensa bosonaa kan Oromoon borofa jedhee waamatu Yemenilik Dukkulaa jedhanii moggaafatan. Imaammata biyya takkaa afaan tokko amantii tokko jedhu baafatanii sabaa fi sablammootiif cunqurseera sirni dabre. Warri dachii namaa fudhachuu malee ummata dachirra jiraatuuf dantaa hin qabne. Ummanni Oromoo gaafa cunqursitoonni itti dhufanirraa jalqabee qabsoo isaan itti ofirraa deebisuun buqqisuun godheera. Akkuma lammiiwwan biyyaattuu qonnaan bultoonni, hayyoonni, dafqaan bultoonni, barattoonni mootummaa Haayila Sillaasee jigsuuf qabsoo finiinsaniin mootummicha rifachiisaniiru lubbuu itti fidaniiru. Akka Oromootti qonnaan bultoonni Baalee, Raayyaa fi Azaboo, Boorana, Habroo, Shawaa, Daawwaa, Karra Qoree, Dhumuugaa fi kanneen biroo akka qabsaawan seenarraa ni hubatama. Qonnaan bultoonni Baalee gammoojjii fi baddatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1950 fi 1960 keessa qabsoon nafxanya irratti qabsaawan seenaan hoggayyuu yaadata. Namoonni qabsoo bara Dhoombirii fi Tooraa keessa turanii fi beekan akkaataa itti lolaa bahan ardha guyyaa itti dubbatan waan argataniif ni dubbatu. Qonnaan bultoonni Baalee dirree lolaa adda addaa irratti waraana mootummaa Haayila Sillaaseetiin wal waraananiiru. Oborsoo, Madda Walaabuu, Dayyuu, Cirrii, Angeettuu, Haranna, Dallo, Malkaa Amaanaa, Bulluq, Gindhiir, Gololcha, Sawweenaa fi iddoowwan biroo hedduutti Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Huseen Bunee Daraaraa, Koloneel Aliyyii Cirrii fi qabsaa'onni hedduun qawwee looniin bitatanii yookaan biyya Soomaaleetii fudhatanii mootummaa isaan miidhe mootummaa Haayila Sillaaseetiin lolaniiru. Lagni Weelmal kaleessas in yaa'a ardhas itti jira. Aanaalee Harannaa Bulluq, Madda Walaabuu, Dalloo Bunaa keessa. Loon hardha bishaan kana dhugan ilmaan hardha Weelmal daakan kaleessa dhorgamaniiru. Maqaa shiftaanee of jalatti deebifna jedhuun. Laga Weelmal gamaan ateeraa qabataniiru loltoonni Oromoo nafxanyaaf bitamuu didan. Gamaa humnoonni mootummaa Haayila Sillaasee dhufaniiru. Lolli gamaa fi gamanatti gaafa lola Dhoombir. Bara 1950 keessa lolli guyyoota 3 itti oole akka kanneen abbootiin isaanii lola san keessa jiran himanii fi booda ammoo gaafa Tooraa ofiifuu lolan himanitti namni hedduun dhume kuunneen rasaasni harkaa dhumeera. Ijoollee Baalee keessaa Abdullaahii Aadanii fi namni tokko kan maqaan isaa ammaaf hin beekamin odaa kana jalaa waraana Haayila Sillaaseetiin lolan. Lola sanirratti gootichi Abdullaahii Aadan waraana mootummaa keessaa 32 akka gate dubbatama. Waahilli Abdullaahii Aadan dhawamee lagni Weelmal tarateen jedhan. Waraanni nafxanyaa jechuudha duuban marfatanii jara lamaan bakkatti fitan.
akkuma san ittuma fixan tokkoreeffa isaa rasaasan ittuma rukutame bishaan bu'e. Awwaalchi Abdullaahii Aadan laga weelmal gubbaa tana jedhan dargaggeeyyiin kaleessaa falmattoonni kaleessaa maanguddoonni hardhaa malkaan amaanaa lafa seenaa tahuu dallotti madda walaabuutti namuyyuu hima lafa diinni Oromoo hedduun itti cicce. Obbo Ibrahim Ahmad miidhaa lolli sun gama lamaan irraan geesse waan beekanirraa waa himan. Manni Oromoo lola doombiriin duraayyuu illolee doombiri irra dhufee illole akka gaarii lole walaabuu madda walaabuu keessatti wala abaadii lolee roppilaan biyyatee Haayile Sillaasee roppilaa 12 itti ajajee ummata keenya agartee sa'aaf nama karoppilaan kaan dura deemu kaduu kaan duubadhoo kaan dura marsu hakuun fixuma taryasa roppilaan ji'a sadi mulu harka kennachuu doombiri waggaa 7 lole doombiri waggaa 7 kan lole san kasilaa in kaane ka'am gidee san toohatee agarteeti doombiri ummata keenya ummata nafxanyaa balleessee aynata waraana xoorii itti fidet miilan dadhabnaan roppilaa itti fide. Tooree boruu bara dhoombir lolaniiru ilmi isaanii Aliyyii Tooreetis bara tooraa yookiin janaddee jedhamee beekamu lolaniiru waraana mootummaa cunqursaatiin. Asuma aanaa dalloo mannaa kana keessa okkotiin bakkee jedhamtutti lola gaafasi naftanyaa miidhaa uummata Oromoo irraan ga'e osoo hin tahin akkuma warra kiyyattuu yoo fudhadhe nama 38 akkuma warra kiyyattuu asoo akka saba Oromootti hin tahin lafeen isaanii hagammaan kana eela okkotiin gubbaa jirti. Goota tokkotti raree bakka inni itti dhaamse haadha tiyya guddoo niitii abbaa kiyyaa intala dubaraa ta'u obboleettii tiyyaa tana ta'antee dhalatte isii ganna 8 soddaa kiyya abbaa gurbaa kanaati Abdullaahii Aagaa jedhama boruu Baggajjoo jedhama Maammoo Gadaa boruu jedhama Huseen Walaabuu jedhama Hasan Walaabuu jedhama nama sammaraayyuu lafeen isaa haga guyyaa irratti eela okkotiin gubbaa teetti asoo akka warra kiyyattuu akkas dalagee akka saba Oromootti ammoo gochaan inni dalagee gochaa kana jennee lafa kaa'uu danda'u jedhaan akka nama tokkotti. Obbo Aliyyii Bonayyaa Sulee re'ee gurgurachuuf magaalaa Dalloo Bunaa bahe guyyaa adiin qabanii saaman morma isaallee muran. Kataba manna dhaqan arme tana kaane achi nu qaban re'een nu qabnaani re'ee qabaa deemanii shiftaa geeftanii nuun jedhan lakki nu shiftaa miti in horannaa jeen arme tana qabanii re'ee hiikanii ka'an nuun jedhan yaaduuf faana gidima tana namni horii qawweettu baqaisanii arma kee dhabanii garagalchan an bakkattan mana xawoon ol baqadha jedhee mana baanka an bahuu dhoowwaanii beerri katamaa baanka an namarsiti ani farraa didee dhoo armaachuwaas fiiganii armee tana naqabe adaan eegga armee tana qabanilleen arman qabe gideen armee tana qabe birrii kiisha kee jitu kara irraa haftee jedhu kana kutatee tare fayyaaleetiin ta'e tarraan armaa infidawaa nama lama migira fuudhanii gichaa wayiniidhaan takka gammada gahangee fa'aniidhaan kana fidanii hidhaa kana gad boontee isaadhaan an humna haganarra qabaa kanan achi dhoowwet kana achi xifirraa dhoowwe kana chima dhoowwe kana chuma dhoowwe haga akkanuma godhu wa amma maal godhan billaa toorisaa taate achi natti as fiige fuula duubaa waan leelan qabne fadaawaraani kabidhaa duubaan najjira hagganumaan argiun armarraan olumarraan dirgimee gasaan jennu godhan kabidhaallee waraananii armee tana mormeedha kaan caccabsanii kaan ajjeesanii artiidhaan illee. Haayile Sillaasee bakka hedduutti ofirraa deebisaniiru Koloneel Aliyyii Cirrii. Bulluqni jedhan gamanatti asitti waraani asitti gaaxamne asitti nama 70 keessa qabbaneessine qabu irraa hiikanne bittinneessine kun baate baqqala araguu ka jedhan baalambaas baqqala araguu warada gaji anatu baasaa ergame inni asitti bittinneessine deebifne gallee bootaa keenyatti deebine reebe ammallee nu reebe hangeetu nutti ba'ee karaa hangeetu nutti seene biddiima nu seene achilletti balleessine alaafin keessa Ibrahim Qaalluu jedhanii iddi shee alaqaa
isatti goone asi beektonneessa artiin garagalee dabre deebifni kan geetullee karaa ammallee iyyaatin karaa gurraatin achi nu seene kaallee dhoofne garagalchine firra deebifne. Loltoonni qonnaan bultoota waraana mootummaa bakka hedduutti akka inni magaalaa qofaa keessatti hafu dirqan. Gaafa lola ta'uudhaa kan beeknu kan ammoo bakka itti lolan cirrii sanatti lolet shaawween lolet gaafa dhiirti waluu cirrii faa duuta agartee dayyuun lolet alii ilmi faa alii waraaboo faa hajibaa waarii faa dhiirti gaafa san dhumte agarteetiin abdii Hussein faan artii meexxitiin lolet baleettiin lolet bakka hagami lolet barbaree lolet habalee lolet toohatee dallo akka dallootitti mannaa tana nama shan waggaa shanii manna keessa takkaa gadi hin baane warri dargii boolla keessa hagam bahi waggaa shan taa'ee manni keenya jahaffa itti ka'ee Eurooppiyaan agartee kunillee ni mataree isaaf agarteetiin qawwee jedhanii kana makiinaa kanatti fidee asii biyya buqqisee. Lola ijaaraa mootummaan uummata qonnaan bulaatiin loleen sa'aa fi namni lakkoofsaan hin beekamnetu dhume. Wanneen nuun fixe xuyuuran fixe guyyaa sana. Miidhan ta'e xuyuur malee yoo xuyuur hin jirre wama galluu hin qabnu isaa jenneetiin kan lafaa jennee karaa loleetiin hin beekamu. Gaalaaf loleetti hin beekamu. Hin xaragalee diida meedaa miti jedhee meeda. Hirruma ga'ee tobbaasa. Daraa godha. Nama kaan armatti mura. Harmatti mura, harmatti mura, harmatti baqaqsa. Haa baqaqsu malee haa ciru malee nama sodaatee hin jalaa mukatti dabu hin jiru. Tokkochi nama laafee tokkos malee baqachuun hin jiru. Jalaa deebiin hin jiru. Baqachuun hin jiru. Ka waraanallee ka lafaallee baqachuun hin jiru. Walitti dhumanii wal seenanii harkaa wal seenanii saanja wal seenan malee baqachuun hin jiru. Lolli keenya akkas hin sodaatan sodaan hin jiru. Gaaratti dhalatanii, gaaratti guddatanii, gaaratti qabsoo eegalan mirga ummata isaanii kabachiisuuf koloneel Hussein Bunee Daraaraa gaara goonii gafarsaatti godina Baalee aanaa Sawweenaa ammaatti wanti qabsoof isaan yaachise mirga uumaan namaaf kennite waan namni irraa sarbeefi. Wanti yaachise kan kalaqe Rabbii kan gabroonfatu nama Rabbii isa bilisummaan uumee gabrummaan hin uumne. humna haraamatiin yaabbatee ofirraa buufna jennee itti kaane akkasuma dubbiin. Qabsoo jalqaba bananiin nafxanyaa qawween hin ajjeeftu jedhanii olola oofamu soba taasisan. Ajjeesanii saba isaanii agarsiisan. Hussein Bunee Daraaraa. Qawwee namatti dhoofnee kaduutu waaqa jedhanii waaqummaan isiin mooma dhoofginee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifnee. bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenne. Akka raayyottii hin qabsoofne qabsoon hadhooftuudha. Bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisu yoo hundi hanqatte iyyannee warra gargaarsa nu godhu ka bilisummaa gargaarsa nu godhurraa gargaarsa barbaadachuu waan ofii qabnu itti fixachuu kana keessa dhufne akka amma isinii wayaa adii uffattanii tottolfattanii nagaa fattan kanaa miti bar biyyee gangalanneet bar biyyee gangalanneet gaarree wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha baala muka babbal'aa wayyoo qabu maxxoo goonee hidhaa begogduu lafa kennaa hidhannee jalaan ittisuunee muka akka fanaa tokko hin qabne akkasiin zamana dalagne jiraa bara.
Lolli qonnaan bultootaa Jeneraal Waaqoo Guutuutiin hoogganame akka bulchiinsa ammaatiin aanaalee Beeltoo, Sawweenaa, Gurraa Dhaamolee, Raayituu, Gindhiir, Madda Walaabuu, Dalloo Bunaa, Gooroo, Daawwee Qaachan, Harannaa Bulluqii fi Sinaana waraana mootummaa Hayila Sillaasee keessaa buqqisaniiru. Waggoota 5 bulchanii jiran. Qabsoon uummanni Baalee finiinse deeggarsa ilmaan Oromoo gara biroo argatte. Keessaa waldayni Maccaa fi Tuulamaa qabsoo qonnaan bultootaa deeggareera. Lola mootummaan xiyyaaraan uummataa fi qabeenya isaa fixe mormeera. Qabsoon qonnaan bultootaa gama Tigraayii fi Goojjamiinis ni oowwite. Barattoonni yuunivarsiitii lafti tan qonnaan bulaa akka taatu hiriira bahanii qonnaan bulaa deeggaraniiru. Qabsoon barattoota mootummaa Hayila Sillaasee dhabamsiisuuf gaheen isii guddoodha. Qabsoon qonnaan bultootaa tan hayyootaa tan sabaa fi sablammootaa finiintee fiixatti baate. Mootummaa Hayila Sillaasee jigsitee dhaga goote. Fulbaana 2 bara 1967tti. Har'a fulbaana bultii 2 bara 1967 jalqabee Hayila Sillaasee tokkoffaan taayitaa isaanii irraa bu'aniiru. Erga mootummaan Hayila Sillaasee kufee mootummaan Darguu taayitaa qabatee boodas miidhaan cunqursaan uummatarraa hin hiikamne bifa biraatiin itti fufte. Gota ture belo la da besa de segara da besa lo pohero gota lo gorgoro lo be gorgore dinare gambol bole ngurale chatu kaba ore ke rasa kaba ora wari el matu anano macha kaba ora wari ke rarumata ora kakaba jijji gati sammale chini gorbaram paado begam fur sammale lolam pilli sammale irko dira rambatu irbora mura irga magalla oromo mirga balle matarra sirba haba burinaw yo horribe kemale duda burina gaw yo malibe kemale bitam bullo bitani o kala pode mani alchan gota alchani ira alchani o kani masedani lecha tugara dute ege la faru kute nene sodane di maliti ndete tori hilbachiti gurarte ette kote wasa di makam bade ndabe samakam bade kijiba makam bade wallana makam bade nka wallale barata kabe kutubar siza kejemne omarabe badi bada besa ola unigale harota maleteta Shalom fire, Oromo fire, Lulli Mako Kaborako Namapaya, me akamre. Shalom fire, Oromo fire, Lulli Mako Kaborako Namapaya, me akamre. Shalom fire, Oromo fire, Lulli Mako Kaborako Namapaya, me akamre. Shalom fire, Oromo fire, Lulli Mako Kaborako Oromo gota pinina Dolle makonka borakona makaya me akamre Shalom fire Oromo fire Dolle makonka borakona makaya me Mansudatu hataye dina Dolle makonka borakona makaya me akamre Shalom fire
Konni ulwaame walitti labse Tolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Shalom fire Oromoo fire Tolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Walitti labse iyeela labse Tolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Shalom fire Oromoo fire Tolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Shalom fire Oromoo fire Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Shalom fire Oromoo fire Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Oromoo turuu gootumaa Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Shalom fire Oromoo fire Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Moya tamo harra tokkumaa Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Shalom fire Oromoo fire Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Akka kenniisa waraane itte Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Shalom fire Oromoo fire Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Waan isaan tolle hundee buqqise Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne Shalom fire Oromoo fire Lolli makkoo qaborakkoo nama kaayame akkamne 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 Oh bulala, bulala partala padula. Oh bulala, bulala partala padula. Tirtirina te, bulala partala padula. Tirtirana te, bulala partala padula. Oh bulala, bulala partala padula. Akka durjette bulala partala padula.